Haala yeroo irratti ibsa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad qondaltoota mootummaa ol'anoof kennan abdii murannaa mootummaa agarsisa jedhan hayyoonni Oromoo. Bulchiinsa Itoophiyaa kan murteessu Oromiyaadha jedhama mootummaan naannoo Oromiyaa. Tanaafis uummati Oromoo qeerroof qarreen biyyaa baraaruuf gatii baasuu malan baasanii injifannoo galmeessuu mallee jedhama. Akkasumas humni addaa Oromiyaa poolisiif milishaan hundi uummata waliin dhaabbatanii jijjiirama dhiigaa qeerroof qarreen dhufee tumsuuf humna juuntaa qolatanii injifannoo galmeessuu qabanii jedhama. Humni badii hedduun ka biyya keessaaf biyya alaa Itoophiyaa balleessuuf hojjetaa jiranis jedhu. Tanaafis gatii guddoo nu gaafatullee dhumarratti injifannoo keenya mirkaneessinaa jedha. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa namni adiif gurraachi hedduun kadhalataan Itoophiyaa hin taane karaa wallootiin adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin ta'anii Itoophiyaa haleelaa jiru jedhe. Akkasumas hanga mootummaan yaada caalaa uummata gurmeessanii waraanaaf bobbaasanii kanaaf hin qophoofnes jedhe. Waraanni Itoophiyaa gama tokko qofaan otoo hin taane karaa hedduun biyya keessaaf biyya alaan haleelaa jiru. Kanaafis hanga kanaan duraa caalaa uummata raayyaa ittisa biyyaa waliin dhaabbachuun amma barbaachisas jedhe. Duulli kitatiif Itoophiyaa baraaruuf nan duula dhaadannoon marti waan goolabamte fakkaatti jedhu hayyoonni Oromoo yaada isaanii kennani. Hayyuun siyaasaa Dr. Tsaggaayee Araarsaa burqaan Abiy Ahmad gogee biiftuun bilisummaa uummata keenyaaf bahaa jira jedha. Koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam bara 1983 qarqara kufaatii isaa hanga nama tokkoof qawween tokko hafutti Itoophiyaa jiraachisuuf namni cufti gama adda waraanaatti duuluu qabas jedhe bobbaasaa ture dhumarratti obbaafatee jedhani. Koloneel Abiy Ahmad waamichaa kitatiif Itoophiyaa lamaadaan izamtaallee baraaruu hin dandeenyes jedhani. Miidiyaa hawaasummaa irratti injifannoo falmattoota haqaa Oromoof TDF godhaa jiran mugaatiin qondaltoota biltsiginna ijoo miidiyaa hawaasummaas ta'ee jira. Ibsa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad alii qondaltoota mootummaa ol'anoof kennaa ture irratti Dr. Biraanuu Naggaaf Daani'el Kibret dabalatee fuula guuruun mataa hooqqachuun sagal bishaan unachuun miiraa abdii kutannaaf cinqiin boquu cabsuun irraa mul'ataa ture. Suuraalee hedduunis fuula Feesbuukiif miidiyaalee hawaasummaa irratti bal'inaan faca'aa ture. Duula aluula abbaa naggaa qindeessuun Maqalee harka raayyaa ittisa biyyaa kan baase Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayee lollee dhumateera. Loltoonni muuxannoo qaban gariin booji'amanii gariin bittinnaa'anii lubbuun isaanii darbeera. Daaraaf daakuu maqaa kitatiin walitti qaban nu dhaabuu hin